Guyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qabu. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taasisan subscribe gochuun nutti makamaa isiniin jecha like fi share gochuun ammoo turtiin keessan nu faana haa ta'u. Sagantaa teenya irraa keessatti oduu jajjabduu fi haaraa qabannee isin biraan geenya. Amma dhuma qophii teenyaatti nu waliin tura. Waraana kaaba Itoophiyaa guddicha TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiruu fi daandii guddaa magaalaa Finfinneetti qajeelu woboon qabachuu ilaalchisee mohaa Oromoo waan qopheeffate qaba. Isaa waliin turtii gaarii. Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii mohaa Oromoo yuutuub akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii mohaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Daandii guddicha lixa Oromiyaarraa Finfinnee geessu guutumattuu qabachuudhaan noota mootummaa Abiyyi Ahmad dhibbaatamaan lakkaaman barbadeessee akka jiruu fi lolli guddaan giddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaatti noota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi woboo gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu fi waraanni bilisummaa Oromoo woboon injifannoo guddoo argachuu kan beeksise. Lola kaabatti gaggeeffamaa jiruun TPLF karaa Suudaan cabsaa jiraachuu gaazexeessaan Bloomberg kan gabaasee fi Geetaachoo Raddaadhaan waan dubbatan. Humni TPLF hidhannoo gurguddoo mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojee jiraachuus kan mul'isee fi humnoota Abiyyi Ahmad kumaatamaan lakkaaman barbadeessuudhaan hedduu boojee jiraachuu TPLF beeksise. Kanaa fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii mohaa Oromoodha. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan ammaduma sagantaattis waliin kan turu ana mohaa Oromooti. Ammaduma sagantaatti nu waliin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuun sin dagatinaadha. Lola kaabatti gaggeeffamaa jiruun TPLF karaa Suudaan cabsaa jiraachuu gaazexeessaan Bloomberg gabaasee jira. Geetaachoo Raddaadhaa humni TPLF gara Suudaan cabsaa jiraachuun nuuf mirkaneessee jira jedha Bloomberg gabaasa baasee keessatti. Dhimma kanarratti dubbiimtuun waajjira muummee Abiyyi Ahmad Bilineesuyyum gaafannaan ammoo bilbila cufatte jedha Bloomberg. Mootummaan Suudaanis karaa koordaraa TPLF cabsaa jirtu kanarratti ammoo yaada kennuurraa of qusatee jira. Gabaasaaleen bahaa jiran akka jedhanitti loltoota Itoophiyaan UN'dhaaf Suudaanitti bobbaas jeetu as waraanaa jira jedhan Itoophiyaadha. Bara darbe ammoo dhalattoonni Tigraay waraana UN keessa turan 500 ol kan ta'an bakka Itoophiyaa ganuudhaan hirkattummaa Suudaan gaafatanii kan turan. Dabalataan bifa baqattummaatiin ammoo Tigreen heddumminaan garyaa'ee waggaa tokko oliif Suudaanitti leenji'aa ture. Amma isaantu waraana guddaa Suudaan keessaan Itoophiyaatti bane jechuudhaan Bloombergis himaa jira. Namootummaa Itoophiyaa maraa jiru waraanni TPLF Tigraay keessa jiruu fi Suudaanitti leenjii of gidduutti galchuudhaan kutaa jiraachuun himamee jira. Eertiriyaanis waraana ishii waraana Abiyyi Ahmad qomoota hedduu barate TPLF keessaa fi alaan marfamee rukutamaa jiru bayyanachiisuudhaaf jecha humna guddaa gara lixa Tigraayitti geessaa jirti jedhan mootummaan Itoophiyaadha. Koordara daangaa Suudaan TPLFif gallakkisee kan bootaanaan Amaaraa fi lalistoota Itoophiyaa dullatti maraaf yaaddoo guddaadhas jedhamaa jira. TPLF guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jirtu kanaan hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfattee akka jirtu beeksiftee jirti. Lola guddaa naannoo Qobboo Dasee fi akkasuma lixa Tigraay Walqaayitii fi Humaratti gaggeessaa jirtu kanaan juntaan meeshaa gurguddaa Abiyyi Ahmad bara darbee fi bara kana keessa galfate guutumattuu harkatti galfannee jirra jetti. Noonni keenya akkuma gaariitti diinota keenya keessaa fi alaan ofirraa qolachaa jira kan jedhan Geetaachoo Raddaadha. Injifannoon ilmaan Tigraay faatoo jechuudhaan yeroo ammaan tanaa duullee mootummaan Eertiriyaatii fi Itoophiyaa dhaabanan kun balaa guddaa qaba jechuudhaanis mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Eertiriyaa kan Isaayyaas Afewerqiitis akeekkachiisan jiru. Jajaan humna waraana Tigraay kan giddu galeessaa ammoo waraanni Tigraay diinota Tigraay ofirraa qolachaa jira kan jedhan akkuma barbaachisutti bakkoota murteessoo mara qabachuudhaan diina ofirraa ittisaa jira jechuudhaanis dubbatanii jiru.
Tigraay yeroo ammaan tana waraana Eertiriyaatii fi akkasuma mootummaa Abiyyi Ahmadii fi humnoota Amaaraatiin adeelamaa jiraachuu Ameerikaan kan himte. Eertiriyaan kanaan duras ammoo lola kana gubbatti hirmaachuu haaltee kan turte Itoophiyaan booda irratti ammoo kan amante. Hatattamaan waraana dhaabdee Itoophiyaa keessaa ba'uu qabdi jechuudhaan Ameerikaan akeekkachiifti jirti. Waraanni Eertiriyaa yeroo ammaan tana waraana mootummaa Itoophiyaatii wajjin Dhakaaba gubbatti hirmaatee Maqalee iddoowwan garaagaraatiin haleeluudhaaf sochii gubbaa jira. Daangaa Tigraay keessa galee jira jetti Ameerikaani. Lolli kun otoo hammaatee gara hamatti hin deemne waraanni Eertiriyaadha. Tigraay keessaa deeffamee karaa nagaatti mootummaan Itoophiyaa fi TPLF deebuu qaban jechuun Ameerikaan erga gaafattee booddee ammoo ta'us mootummaan Eertiriyaatii fi waraanni Abiyyi Ahmadii fi Finxaaleeyyiin Amaaraa waliin ta'uudhaan TPLF haleeluudhaaf murteeffatan. TPLF ammoo gamasiitiin humnoota Finxaaleeyyii Amaaraatii fi waraana Abiyyi Ahmad kumaatamaan gara Humaraatii fi akkasuma naannoo qobboo kanattis wal gidduutti qabanii shuqulaa jiraachuu himaa jirti. Likaabee Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru akkuma jabaatee itti fufetti kan jiru hoggaa ta'u TPLF ammas gama daangaa naannoo Affaariinis otoo if duuba hin deebiin na guddaa achitti buuftee jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo guyyoota darban keessaa Maqalee yeroo garagaraatti haleellaa gubbatti raawwachuudhaan bakkoota hedduutti namoota nagaa ajjeesaa kan ture hoggaa ta'u ammoo TPLF dirooniin Itoophiyaatii fi xayyaarri Itoophiyaa tokkolleen naannoo Tigraay gubbaa kan balalu yoo ta'e baallee ishii cabseetiin lafa buusa jechuudhaanis dhaadachaa jirti. TPLF meeshaa gurguddoo mootummaan Abiyyi Ahmad qabatee lola kaabaa gubbatti hirmaate guutumatti harkatti galfachuudhaan waraana mootummaa Abiyyi Ahmadis kumaatamaan lakkaa'aman harkatti galfattee yeroo ammaan tana mul'isuudhaan ittiin dhaadachaa jirti. Finxaaleeyyiin Amaaraa fannoo fi milishaan humni addaa tokko toona fi naannoo Amaaraa keessa wal gurmeessuudhaan gara Humaraa Walqaayitiittis imalaa kan jira. TPLF ammoo naannoo qobboo kana gara Dasee fi akkasuma Laallibalaatiinis humna guddaa qobsiiftee cabsitee galuudhaaf jecha waraana guddaa kan Abiyyi Ahmad dambalii uummataa jechuudhaan waaman achitti ganneexee jiraachuutu himamaa jira. TPLF xiqqaa fi guddaan otoo nafin lakana gubbatti hirmaatanii yeroo ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmad ofirraa qolachaa jiraachuu kan himaa jiran. Duraan dhumuurraa lollee dhumuu filannaa kan jedhan hogganaan Tigraay Dabrasoon ammoo humna qaban marayyoo gama daangaa naannoo Amaaraa, Suudaanii fi akkasuma Eertiriyaa fi Affarittis buusuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis balaa argisiisaa jiraachuu himaa jiru. Hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tana daandii guddaa lixa Oromiyaarraa gara Finfinnee geessu harkatti galfachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn mootummaan Abiyyi Ahmad noota rayyattisaa biyyattii lixa Oromiyaa fi jiddu galeessa keessaa baasuudhaan gara Finfinneetti galchee qaama Itoophiyaatti oofaa jiru kanatti ammoo hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa har'aan tana daandii guddicha lixa Oromiyaarraa gara Finfinnee geessu harkatti galfachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad lolaa jiraachuutu himamee jira. Guyyaa har'aan tanaa guutumattuu daandii guddicha lixa Oromiyaarraa gara Finfinnee geessu harkatti kan galfate gootichi waraana bilisummaa Oromoodha. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis sochii kutee akka jirutu himamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBOn Shawaa Lixaa Cillimoo keessatti kaabinoota mootummaa Abiyyi Ahmad konkolaataadhaan Abunaa Gindabirti irraa gara Ginciidhaa deemaa turan daandii irratti qabuudhaan konkolaataa wajjin harkatti galfatanii jiraachuutu himamee jira. WBOn yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan daandii gurguddaa qabachuudhaan humnoonni mootummaa akka hin baanee fi kaabinoonni biltsiginnaatis akka hin baqanne gochuudhaan muddamsiisaa jiraachuunsaa himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaatis godina Baha Wallaggaa Arjoo guddattuu keessatti diina adabuudhaan meeshaalee waraanaatii fi waraana sirna PP hedduus booji'ee jira. WBOn jabaa guyyaa lamaaf kaleessaa fi har'aan tana walitti dhaabuudhaan gaggeesseen tarkaanfii laaleessaa waraana weerartuu biltsiginna irratti fudhachuu itti fufuudhaan godina Baha Wallaggaa Arjoo guddattuu keessatti diina daaraa gochuudhaan
meeshaalee waraanaatii fi waraana isaaniitillee booji'ee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii godina Baha Wallaggaa Arjoo guddattuu keessatti waraana gabroonfataa PPdhaa Arjoorraa gara Naqamteetti deemaa turte waaree booda irratti fudhatiin injifannoo boonsaa gonfatee jira. Lajabaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n injifannoo boonsaa irratti argate kanaan waraana diinaarraa Eni isni parii qawwee AKM rasaasa kuma hedduutti kan lakkaa'aman jiroroo bireeniidhaatis kanneen kumaatamaan lakkaa'aman hidhannoo waraanaatii fi konkolaataa 7 fi waraana bilisiginnaa iddoo harkaan booji'ee jiraachuun himamee jira. Gaaffii lafee keenyaan Oromiyaa walabaan ijaarra kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n gurguddaa gaggeessaa jiru kanaan injifannoo boonsaas argachaa jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii kibba Oromiyaatti fudhachaa jiruunis magaalaa Bulee Horaa dabalatee bakkoota hedduu akkasuma gama kaanii Nageellee Booranaa dabalatee bakkoota hedduuttis haleellaa gurguddoo raawwachuudhaan noota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu barbadeessee injifannoo guddoo gonfachuudhaan dhannoo gurguddoos irraa hiikkatee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n yeroo ammaan tanaa kibba Oromiyaa akkasuma lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaattis mootummaa Abiyyi Ahmaditti ibidda qabsiisuudhaan muddamsuu hamtuu keessaas galchee jira.